takka takka akka warra ibidda dhaamsutti guyyuma waa dhagayan asin bayanii har'a gammachuu wayii galatoomaa isiniin jechuudhaaf as bahe. Namni har'a jirta amma yeroon kun dhaggeeffatuun isinii mijaa'us ni dhaggeeffattan. Amma immoo isiniin mijooynes yeruma lafaa kaatanitti harafuus yeroo hirribaa ka'etti ka hojjetus yeroo hujii isaa xumuretti dhaggeeffata. Waa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Torbaan dabre kana guyyuma muraasatti gammachuu guddoon hawaasni keenya hojjetan karaa Harargee bahaa gammachuun jajjabduun lama subhaanallah akka itti himan hin qabne gammachuun as baate. Gammachuun sani ta duraa makiinaa sheekha keenya kabajamaa sheekha ulfaataa sheekh Muusaa su'aalaa ture. Rabbi umrii isaanii haa dheeressu. Jiruu isaanii haftee isaanii jiruu isaanii keessa Rabbi barakaa haa taasisu. Gammachuu makiinaa isaanii ture. Akkuma isin beeytan Sheekh Muusaan gaafa hawaasa keenya warra biyya alaa jiru magaalaa Riyaaditti ziyaaree Sheekh Muusaa makiinaa galche jarri suni. Makiinaan suni ifaajee meeqa booda namoonni hedduun qooda irraa fudhatanii Rabbi hunda isaaniitu jazaa isaanii haa kafalu. Naggaadonni hedduun qooda irraa fudhatanii keessaa obboleessi kiyya yaadataan qooda jabaa bahatee makiinaan sheekaa suni ifaajee guddoo booda sheeka bira geesse. Hawaasni hedduu gammade hawaasni keenya. Gammachuu saniin irra deebi'ee gammadaa jechuuf deema. Warri duraa galatoomaa ji'uun warra waan kana hojjete. Warra yoo laalan hujii isaanii guddoon akkasillee hin jirre. Warra irra hedduun isaa yoo laalan waraqaa biyyaan taa'ullee hin qabne. Yoo gariin waraqaan isaa dhumtee iqaaman isaa waraqaan teessoo isaa dhumtee akkatti haarayoomsu hin qabne. Yoo haarayoomsuu yeroof hin dandayin. Warra yoo waraquma teessoo tanaa'uu hin qabne akkuma Rabbiin beekutti jiraatu. Warra kunis haalli hujii ni beeytan biyya hundaa uree amma hujiin akka duriimi yeroof hujii akkasitti jabdullee harkaan qabne. Yoo hujiin duraan jirtullee lallaafaa dhufte. Ummanni suni jiruu ufii bira dabarsee rakkoo akkana fakkaattu bira dabarsee namni ree aluma wal arga malee keessa manaa akkamitti jiru abbaan jiru Rabbuma tokkichaa beeka. Namni akkam bulte simaan jaalaa akkatti bule abbumaa beeka jedhani. Namoota hedduutu hoflaa deema hagaraansaa yaadni guddaan garaasaa keessa jiru. Namoota hedduutu shamiza bareedaa tokko kaayatee deema ka keessa isaa rakkoon jirtu. Nama hedduutu fuula ifaadhaan gammadee si dubbisa haammumaa rakkoon harkaa isa qabdu. Rakkoo tana hunda bira tarkaanfatee hawaasni keenya ka magaalaa Riyaad sheeka makiinaa badhaaseetu. Makiinaan galche sheeka jechuudha. Hawaasa keenya ka biyya teenyaa kana hunda irraa bakka bu'ee hawaasa Riyaad saniin galatoomaa jechuu barbaadatu. Galanni dacha dachaan galata guddaa Rabbi isin haa kafalu ja'aan jara saniin. Akkuma umrii sheekaa hanga hafe akka sheeyni yaaddoyni. Egaa namuu yeroo qaba. Sheeyni magaalaa gandasaa funyaan biiraatii fi baabbilee jidduutti majlisa qaraayisa. Guyyaa gamana dhufu sheeyni guddaan sun kararra dhaabbatee makiinaa eeggatuun makiinaa ati beeytu tabiitee nyaasan xagaa baljaniituma abbaba xagaa balu yoo ati waa xiqqoon jette wallahi yoon taane narraa bu'i baabaa kiyya je'an makiinaa san sheeyni kararra dhaabbatee eeggatuu waan barbaachisu jee hawaasni kun ta'uu fi bira dabree sheeka makiinan galche hawaasni kun. Galatoomaa isiniin jechuu barbaade. Har'a aayaanni والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة آيات نخون أرأى بكتي تدلق يوجراته ور رياض الرتدوب ور وانما خن هما إستن لقيام شيكوتا رياض ور هقا شيكوتين وان كان أرقت ور أرقاتر جمدا شيكوتا رياض أبوتي قدا هوغنتوتا هواسا مقالا رياض درقاقيسا في شمرني في هاون مقالا رياض قلن خيسان قلتا نم تقوتيمي قلتا أمتات مخينان اسن كنتان أمتا في ملي نما تقوفيمي شموسا نما تقومي شموسا أمتا بيتينيا أمتا أوروميا أمتا هررقية قفامي أمتا هررقية قفامي شموسا شيخ هررقية تيمي نمني بيا أوروميا خيسا قراسي سخون نمني فنيان شموسا جلن بينو متا كتابه يوا درسا شموسا را کرے يوا شموسا را کرے جيجو الرويت شموسا برد أبتن أمتا أوروميا برد أبتن جزان كيسن جزالا كويسن قبن أني أكنما توقوتي ألفنا في خبجاء سني قبا guyyaa jaha guutuu halkan jaha muhaadaraan sammuu keessaa na baduu didde yoo dhugaa rabbii taate biyya hedduu deeme'an muhaadaraan walqunnamtiin hawaasa wajjin walqunnamu hawaasni qasrii xiqqoo malee mootiidha qasr malaki bakka abboo namni cidha abbaan namni maallaqa riyaala akka gaarii qabu cidha itti taasisu قلما سنتي محاضرة هالكجة ولد أبتو تاتي اسني وجه دبر سسون عمرت لين الرام فدو بيخ قلبي خيس نجرا ورياسون هميني تقول لنا تمولد أبدا نموني توكو توكو خا دوغورا توكو توكو هجة اسم بكمبو بيخ اسم بكمبوس ما تمساتي في وان سانك هجة ما تاساتي في ملي اسم بكمبو ulfina isinii qaba khabajaa isinii qaba jaalalallee qabadu eegan biyya san isin ziyaaree deeme hulaa heddullee isin baname haba hulaan itti banee jara jeedina nu qalbiin na cabte duba miskiina wallahi warra riyaad nagalatooma khabajama qalbii tiyya keeti bakka guddoo qabdan qalbii ummata keenya hunda keeti bakka guddoo qabdan ummata mataa ol qabachiiftan warra maallaqa qabu خباسون التؤلفات ورا ما لك كابو خمالين هركابو هوديدي يوا ورا ما لك كابو خربين توفيق إسان كنين أكا هورين سا خرا بريدة تبو ربي توفيق إسان كنين هوندا أكا أف كوما تتاسف تندو ورا بيجرو جراتا بيجرو خنقا يندلقاتو سلاخ علمائي وفي خنا برد أبتو قبو خدقاتي يواو الرائي الرانفتي يواو دقاتي يواو ونخونين إستم اللتين هنداو وري دلقتي الرهدونسا خوليسا دلقتي جراتو وان سلا نمني برو قدو قبو برا دبري تاسسي قالني خيسان قدو سينان تيسان قدو علماء سينا تنكا غاريتي القبي إرادوبتو قبا قلميسو قبا دو بقى شيكوتا خينيا نوغم بچيفتان بقى هورين كيسا والله بكا غاري غوري وان ربي الرئيسني خدر ربين كي يدن ديتي ساتين أرجم ما ساتين وان تقوق أبدان الرئيسن كندتان قدو في قبر ربي سني آخر ندو حالا بيسنجروا في حالا هند ربي نبيخا وارسن كيسا جرتن اللي نبيخا ربين سبحانه وتعالى آخرا درا جروت يسنت دنيا اسني تاتول ربي دو من لجتو ورم الكاو اسنها تاسسو galata guddaa qabdan hawaasa keessan bira kana galatooma dura isinin jaa baga waan bareedaa hojjettan hawaasa keenya khabiyya jiruun baga rabbiin makiinaa Sheekh Muusaa san Sheekh Muusaa biraan gayee isinilleen hawaasni keenya baga rabbi isin gammachiise jechuu barbaada gammachuun nutti dhagayamtu gammachuu guddoodha hawaasni keenya hawaasa keenyatti yoo deebine duratti Sheekh Muusaa tana jalaa fixa hawaasni keenya akka hawaasatti hawaasni baadiyyaa jiruu fi hawaasni
خيساو باينان حواسني بادية جرو wareegamni inni diiniif kafale dura abboonni isaa kaakuu abaabuun isaa kafalaa dhufe innilleen har'a kafalaa jiru waan cimaa waan itti fakkeessan hin qabne duuba ummata ilmaan isaanii agabsee darasoota nyaachisu ummata ilmoon isaa odoo boochu nama hedduun ragaa bayaa beeki waan kana amiin qofaame odoo ilmoon mana keessaa beelaa boochu darasichaa kennu osoo abbaan manaan faxarre ganama darasichi maaddii yoo darsii qur'aanaa tafsiira ganamaan dhaqqabata jedhanii jaa abbaa manaa dura darasichaa kennan warra jiruu isaanirra jiruun sheekaa akka bareeddu hawwan manni sheekaa mana isaanirra bareeda akka ta'u hawwan akkas godhan ammaas ilaa aduu ar'atti waan sheyni argate gammadan waan darasoonni argate gammadan waan ufii argatanirra hawaasni kuni rabbi jazaa gurguddoo isinii haa kafalu jechuu barbaada waan namni isinii kafalee fixuumi oskolaarshipii jedhan carraa barnoota amma yuunivarsiitiileen duniyaadhaa walii kennitu carraa barnoota san darasoota kutaalee oromiyaa adda adda irraa dhufuuf carraa barnoota san kennaniifi amata 4 amata 5 amata 6 amata 10 gariin 15 fi kana ol kitaaballee bitanii ifaatti qara'ullee yeroo garii godhanii fi ijoollee ofii wajjin daara baasanii warri gadii kunfaan hargeen teenyatuun ijoollee ofii wajjin daara baasanii darasicha gandaa dhufe sheekha godhanii galchan imaama godhanii galchan muftii godhanii galchan yaa hawaasa rabbi jazaa gurguddoo isin haa kafalu diin itti laffaatan sanirraa isin haa gammachiisu duniyatti illee warra diin firraa gammade isin haa godhu fuula rabbitti immoo guyyaa fuula rabbii rabbi biratti isinii sawaaba argate rabbi isinii haa godhu galanni keessan laafaame sheeyticha salaachisu wajji sawaabni keessan sheeri ha quraana qaraasisu wajji sawaabni keessan sheeri sheeyticha taa'ee ilmii qaraasisu wajjiin sawaabni keessan sheeri isintu qaraasise nama san ha ol dhaabbatee gorsa godhu da'waa godhu wajjiin sawaabni keessan sheeri cuufa namaa sheeri irraa qabdantu namuma kaampaanii ajaa'ibaa dhaabe nama sadi isin sheeyticha taa'ee darsii darasaa 2,300 qaraasisu haati biddeena kennite sawaabni wajji sheeri abbaan sun wajji sheeritu hujiin keessan hujii guddaa mindaan keessan illee guddaadha isiniin diintiifame isiniin barnoonni godhame isiniin guyyaa har'aa kana amantiin eeyde jazaa lakkoysan qabne tadaangaan qabne rabbi isinii haa kafalu duniyaa irratti jiruu teessan jiruu bareeddu rabbi isinii haa taasisu jechuu hawaasni keenya hoggaa makiinaan Shee Muusaa galte waan irra nama ajaa'ibu guyyaa makiinaan Shee Muusaa dhufte akka dhagayetti sheeyni makiinaa yaabbatuu didanii bar makiinaa Sheekh Ahmad Watar hin argatin akkamitti yaabbadha jedhan akka nama samii ol bayi jedhanii na fakkaatee jedhan afaan Shee Muusaa waltajjii gubbatte yoga san Jamaal Aliyyitti hasaasanii yaa Jamaal makiinaa Sheekh Ahmad Watar hin argatin akkamitti yaabbadha jedhan shuufu lamaayi akkamitti yaabbadha jennaan Sheekh ta Sheekh Ahmad Watar narra kaayi yaabbadhu jedhaniin jedhu jetteere yaa ilma kiyya narra kaayi yaabbadhu jedhaniin ulfina san walii quudhuu san waliin jaalatuu san obboleeyyan kiyya Jamaalii fi warri isa fakkaatu tattaaffii irra taasisanii torbaanuma dabre kan kalee moodheen gadda makiinaa Sheekh Ahmad Watar akkan afaan isaanirraa waltajjiirratti yoggaa dubbatan dhagaye gara miliyoona 13 makiinaaf shalagamtu yoo gatiinsi akkas taate bitanii harka Sheekh Ahmad Watar geessan duuba Jamaalii fi warra waan san hojjete ree nama hedduun waan gasa jiraachuun malaan beeyne ani Jamaalii fi warra waan san hojjete hunda keessan rabbi jazaa gurguddoo isin haa kafalu jechuu barbaada hedduu isin irraa gammade akka nama tokkotti bakka namni hin agarre agartan waan namni takkaan laalin laaltan bakka namni irraanfate agartan arra sheekha keenya Sheekh Ahmad Watar diree dhawaa mana qaban torbaanii guyyaa tokko darsii ajaa'iba
كتابني إسلاما صحيحين الراخاسي إلى كتاب بهاكتي في موطأ ابن مالك قوت كتاب برو سنن الإيسي وفرة درسي تربانيتي أتشك رايسان قبان قيو مخينا مني باس قرصر را قديم سنة أبتني مخينا تقاب الجانسة اللي بيتامي أتشسكا ملي أبتان انجر كنمو مخينا سيابتني شيني تربانيتي قياتو كدروا دفني قاب خانة جدي بياني مانا سانيتي في قرصا جدو قرصا في دروا جدو شيني همس قو أرى دنيا تنخيسة شيء محمد أمين قرّو خفول ربي ديم يو تاتي ملي ربي رحمة إساها قدو إساها في شيء مولو ملي نمني كشياما وتردكيتنا الرنجل يو جاني ملابيخ بيتين تنخيس كجلو كتب ناسي ما باباخي أني فارسو في مي بيخ شيخني نما دبتومي علمي قفقت أني كرايسو وان تيف نمان قليم ملي شيخني أرى علمي ميلا لفرديمتو دنيا بيتين تنخيسة شيخ أحمد وتريوج الصبن توبير أرى أبليين كيا صاحبان كيا شيخ جمال الراخاسي إساوج وري أرى مخينا حاروا تكانا متوقع قل في سين تكين في دنيا شيخ التخنان أرى ألفني خناؤول انجرو خبجان علمون أباء في خبج خبجان أمني شيخ كتو في خبج gatiin namni sheekota ofitti godhu yoo taate gatiin kanaa oliin jiru duuba akka nama tokkotti gammachuu akka itti lakkaa waan hin qabne natti dhaga'ame Sheekh Jamaali fi warra waan kana hojjete rabbi jazaa isinii haa kafalu jechuu barbaada rabbiin maqaa fi maqaama keessan duniyaa fi aakhiraatti rabbi ol isin haa fuudhu horii keessan horii nabi sallallahu alaihi wasallam gaafa sahaabiin tokko iddoo saa ooyiruu saa irraa bahee sadaqate nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam ilililililil jaan dhaabbatanii duuba akkas yaanii beek ishoo ini ililchaan zaalika maalun raabixun jaan horii bakka argate horii tirfaawaa ta'e jaan horiin irraa Sheekh Ahmad Watar biraan ijoolleen teenya dhaabbate umrii isaanii tana keessatti irraa sheekha umrii isaanii lafa deemaa turan irraa akka bakka barsiisan makiinan deeman warri taasise waan laafaadhaa miti duuba rabbi jazaa isinii haa kafalu eega namni du'e foondeeshina namaa dhaabuun hiikaan qabu beek eega namni tokko deeme duniyaarraa deeme maqaa isaa dubbatu yoo isa faarsuun yoo barakkana ture bar sheekh al-mashaayikh ture sheekota akkanaa ture jechuun qofti waa hiikaan qabdu beek guyyaan irraa beek waan irra hojjetame kana sheenaa namni irra waan kana hojjete nullee fardii waan dirqama ta'e nurraa buusan Jamaalii fi warri isa fakkaatu fi warri riyaadis ba'aa guddoo nurraa buuftan ammoo maqaa guddaa nurraa eeydan odoo nu dachii tanarra deemnu odoo naggannee nu dachii tana gubbaa jiraannu sheeyni hammana ga'u miilan lafa deemuun osoo nuti makiinaa moodeela adda addaa jirjiiraa deemnu arra dura obboleessi kiyya Abdallah Awwadaay guyyaa tokko makiinaa isaaniitiin sheekha galchanii makiinuma Sheekh Ahmad Watar lafa deemu ani yaabbadhu achumatti qulfii kennaaf jecha Abdallaan duuba nama akkasiin nu feesa namoota bakka dagatamtuu akkanaa yaadatu nu feesisa horiin waan kanaaf hin tahin wanumaan inni hiikaa qabuun jiru beek horiin arra Sheekh Ahmad Watarii fi Sheekh Muusaa biraan dhaabbatame kun horii sahaabaan gaafa nabii sallallahu alaihi wasallam nabi biraan dhaabbate sanii gadii miti tu jarri kun umrii amata ammana ga'u amata 50 olin lakkaawamu kana hadiisa nabi Muhammad san barsiisuu irratti umrii isaanii fixan namni arra isaan bira dhaabbate namuma sahaabaa gaafa san nabi bira dhaabbate wajji garaagarummaa tokko hin qabu gaafasis diini arras diini wani nasarame jechuu gammachuu kanaatu nadhagame jara keenya hedduu gammadi akka nama tokkotti du namni hoggaa tolina lammii ufii arge areedan qabne filatuu fedha jaan hogga tolina ummata keetii agarte waan bareedduu agarte
areedan qabne filachuu deemta janii beek yoo akkuma san yoo hammeenya gartees rifeensa qabduu ofirraa buqqifta jaan hedduu galatoomaa baay'ee galatoomaa Sheekh Jamaal Aliyyiitii fi saahibbansaa hawaasni keenya naannoo aanaa Qarsaa akkuma kana hawaasni guutuun biyya teenya namni biyya Itoophiyaa tana keessatti darasaa ta'ee arra sheekha ta'ee qaraazisu namni Sheekh Ahmad Watar fuula isaa duran taa'in yoo darasaa Sheekh Ahmad Watar fuula duran taa'in numa xiqqaataa beeka Oromiyaa tana keessa akkasin beekitu arra biyya gargaartan arra horiin isin baaftan biyyaaf baye nam tokkoomi Sheekh Ahmad Watar nama tokkoomi Sheekh Muusaa nama tokkoomi nama tokkoo fi mi qabe horiin kun arra biyyaaf baye horiin arra bakka tana arge kun biyyaafidu biyya bira dhaabbattan biyya maqaa biyyaa tiisitan maqaa biyyaa ol fuutan biyyatti kabajaa gootan rabbi kabajaa diinii fi duniyaa keessatti kabajaa isinitti haa godhu ilmoo teeysan keessa nama akka Sheekh Ahmad Watarii namni irraa fayyadatu hortee teeysan keessa rabbi isinii haa godhu warri Riyaad hortee teeysan keessa Sheekha Sheekh Muusaa irra caalu kanamni duniyaa fi aakhiraa diinii fi diinagdee irraa fayyadatu jazaasan aakhiraa qofa osoo hin ta'in duniyaatti rabbi hortee teessan keessa rabbi isin haa kafalu nama waan gaarii dalage galatoonfatuun shari'aa islaamaati nama waan gaarii dalageen galatoomi jechuun shari'aa islaamaati diinii kanan nu ajaja nama waan bareedduu dalageef hamilee kennuun abdii kennuun galatoomi jechuun shari'aa islaamaati waan bareedaa hojjeta waan rabbiin jaalatu dalaydan waan rabbiin jaalatu dalaydan hawaasni sheekha lama gurguddaa gaara Oromiyaa jabal gaara gurguddaa osoo carraa argatanii akka Sheekh Muhammad Amiin Karroo fa'aatti carraa waa barreessutii fi carraa argatanii warra sanii gadi hin tahin warra san kabajaatti gootan diin kabajan diinitti ulfina gootan namaa miti diin rabbitti ulfina gootan hadiisa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulfina gootan quraana rabbitti ulfina gootan quraana kabajan quraanatti bakka gootan hadiisa nabi Muhammaditti bakka gootan sallallahu alaihi wasallam qooda sahaabaan gaafa san nabi wajji dhaabbate argate qooda san rabbi bira argatan shakkii takka maleedu baay'inama rabbii keenyaati hedduu galatoomaa isinin jaa galanni keessan galata guddaadha waan gaarii hojjettan waan bareedduu hojjettan bakka gargaaramuu qabdu gargaartan bakka bira dhaabbatuu qabdu bira dhaabbattan kanaafuu hawaasa kiyyaa keessummaa takkaa gaaf tokko Umar bin Abdulaziz bira dhufe mucaa xiqqaa tokko keessa jira keessummaa dhuftee hoggaa teessu mucaa xiqqaan dubbatuudhaaf ka'e xaaphumuu caamee nama gurguddaa si keessa jira namni guddaan haa dubbatuu je'een Umar bin Abdulaziz yaa amiir al-mu'miniin je odo dubbiin umriin kataatu taate ummata islaamaa keessa nama umriin sirra guddaatu jira atuu waa aangoo tana kursirra taa'uu hin dandeessuu jeen hoggaa inni akkana jeen lakki dubbadhu firraa abbaa dubbadhu jeen Umar dhagay jeen nuti arra keessummaa kadhaadhaa osoo hin ta'in keessummaa galateeffannaa ta nama galatoonfattu jeen kadhaaf sitti hin dhufne jeen namni bakka tana wali dhufu kadhaaf dhufa waa himatuuf haajaa himatuuf nuti arra haajaa himatuun dhufnee je galatoomi hujii ati islaamaaf goote tattaaffii ifaajee ati islaamaaf ifaajee irratti galatoomi siin jechuudhaan dhufnee jee bar keessummaa ajaa'ibaati bar galatoomi jechuulleedhaaf namni guyyaa haajaa namatti himuu fi guyyaa rifatee fi guyyaa aaree fi guyyaa qofaa miti guyyaa galatoomaa ji'ullee dhufu qabadu amma dura dhaamsuma akkana irratti hawaasa guutuun galatoomaa jechaa ture yaaddu galatoomaa waan diiniif gootan galatoomaa masgida ijaartan irratti galatoomaa sheekha qubsiiftan irratti galatoomaa biyya beelawaa gargaartan irratti galatoomaa nama biyyarraa buqqa'e ha qubsiiftan irratti galatoomaa deessuu rakkate ta gargaartan dhukkubsataa rakkate ha gargaartan hujii dalaydan hunda irratti jazaa gurguddoo rabbi isin haa kafalu warra rabbi biratti sawaaba itti argatu rabbi isin haa taasisu hawaasni keenya keessa fi alalleen galata guddaa rabbi isin haa kafalu jechuu barbaada hawaasni biroolleen irraa hafaan
إلا نو خنا جتو وقبين يقف الرائمي نمني جمال علي في صاحب بدي سر قبوز بيجتنا خيس دولار لكن نمني وان قبو أكا إساني سلتي خرابر باچسوتي خنمو تقارد نموني ور ريادر واقبو طولان